Nagaan Waaqayyoo Waaqa jiraataa hunduma keessaniif baay'ee kan jirtu obboloonni koo sagalee Waaqayyoo Gooftaan nu gargaare waliin dubbifanna. Seera keessanii fi boqonnaa 10 lakkoofsa 12 irraa akkas jedha. Waaqayyo Gooftaa kee sodaachuu, karaa isaa hundumaa irra adeemuu, isa jaallachuu, garaa kee guutuudhaan jireenya kee guutuudhaan Waaqayyo Gooftaa keef hojjechuu malee Waaqayyo Gooftaan kee maal sirraa barbaada? Waaqayyo maal irraa barbaada? Jireenyi Waaqayyo narraa barbaadu maalidha? Kan jedhu mata dureen koo Waaqayyo maal sirraa barbaada? Obboleessa koo har'a iddoo barbaadde jiraadhu, biiroo barbaadde keessaa hojjedhu, eenyummaa barbaadde qaba. Waaqayyo maal nurraa barbaada? Waaqayyo waan nurraa barbaadu qaba. Nuti yeroo baay'ee waan Waaqayyo irraa barbaadnu malee waan Waaqayyo nurraa barbaadu hin jiru. Waan barbaadnu waan baay'ee jira. Wanna baay'ee tarreessina. Ani mataa koorraa kaasee Waaqayyo maal barbaada? Haa ta'u garuu Waaqayyo maal nurraa barbaada? Nama guddaa yoo ta'an waan barbaade hojjedhu maal nurraa barbaada? Ammas yaa Israa'el Waaqayyo Gooftaa kee sodaachuu. Kanarraa yoon jalqabe tajaajilus tajaajilamus bara kana Waaqayyoon sodaachuun laphee dhalootaa keessa hin jiru. Waaqayyo sodaatamuuf kan ta'u Waaqayyo qofaadha. Jireenya keenya keessaa kan bade sodaa Waaqayyootu obboloota. Qof tokko sodaa Waaqayyootu laphee keenya keessa. Tajaajila malee Waaqayyoon hin sodaannu. Jiraanna malee Waaqayyoon hin sodaannu. Sodaan badeera obboloota ko. Namni haadha isaaf abbaa isaafuu ulfinan kee. Dhaloonni kottaa sodaa Waaqayyoo haa baru. Iddoo barbaadde hojjedhu aangoo kan qabaadhu. Guyyaan tokko hin dhufa. Guyyaa itti waan hojjenne macaafne haammannu. Kun jalqabaa. Waaqayyo waan nurraa barbaadu tokkoffaaf inni ijoon Waaqayyoon sodaachuudha. Inni Waaqayyoon sodaatan hin milkaa'u. Dhaloonni Waaqayyoon sodaatan jireenya qabu. Yoona sodaannu. Waaqayyo sodaatamuu kan qabudha. Jireenya jiraachaa jiru keessatti Waaqayyoon inni biraa karaa isaa hundumaa irra adeemuudha. Inni lammaffaa Waaqayyo waan nurraa barbaadu karaa isaa irra deemu. Har'a yoo ilaalle dhaloonni karaa Waaqayyoo irra jirraa ofaa gaafata. Yaa isa tajaajiltu, yaa isa tajaajilamtu karaa Waaqayyoo irra jirtaa. Jireenyi keenya maal fakkaata? Namni karaa ala deemu hin kufa, hin caba, hin gufata. Galman waan yaadin argatu sa'aatiitti fudhata namni yeroo deemu. Nutis akkas taaneerra. Waa'een dhaloota keenya waa'een xinnaa waa'een gurguddaa gaaffii hedduu keessa kan nama galchaarra karaa ala deemaarra. Karaa Waaqayyootti adeemuun obboloota. Sagalee Waaqayyoota akkas jedha. Waaqayyo Gooftaan kee maal sirraa barbaada ree? Karaa isarra adeemuu isa kan filannee jirra. Maal yaadaarra, maal hojjechaarra, maal kadhachaarra, maal tajaajilaa jirra? Karaa isa kamirra deemne eenyuun tajaajilaa jirra? Kan adda baasuu nurra jiraata. Waaqayyo karaa isaa irra akka adeemuu dandeenyu anaaf isin na gargaaru. Karaa ofii keenyaa filannee daandii ofii keenyaa filannee galma ga'uu hin dandeenyu. Kana nurraa barbaada Waaqayyo har'a. Dhaloota irraa kana barbaada. Xinnaa guddaa irraa kana barbaada Waaqayyo. Karaa isaarra adeemuu inni sadaffaa isa jaallachuu. Waan jaallatte adda baafadhu obboleessa ko. Waan jaallatte adda baafadhu obboleettii ko. Namni nama jaallateef aarsaa, nama jaallateef of kenna. Namni nama jaallateef gatii kaffala. Kanaaf yaada Waaqayyoo jaallachuun, isa jaallachuun murteessaadha. Isa jaallachuu jechuun immoo karaa isaarra deemuudha. Isa jaallachuu jechuun immoo Kiristoosiin adda baasnee beekuu jechuudha. Kanaaf har'a Waaqayyo adda baafachuun nurra jiraata. Yaa obboloota ko, jireenya gaarii jiraachuu danda'a. Sitti fakkaachuu danda'a. Yoo adda baafnee ilaaluun nurra jiraata. Waaqayyo barasii kenne. Kun nurra jiraata, yaaduun nurra jiraata, xiinxaluun nurra jiraata. Yaa isa gaggeessitu, geeffamtu. Darba guyyaan kun. Darba hin gaafatamta guyyaa gaafatamu. Gaafatamna, gaafatamuuf jirra. Adda baasuun nurra jiraata. Garaa guutuu. Haalleluuyaa. Garaa guutuu. Karaa isaarra adeemuu baay'ee barbaachisaa. Godhachaa sinaa eebbisu. Ishin kadhanna. Waaqayyoo si haa galatu. Kunoo akkuma maalan sinirraa barbaada jettee waan sinirraa barbaaddu waan nutteef si haa galatu. Yaa Waaqayyo Gooftaa kana dhageenyeettiin akka jiraachuu dandeenyu nu gargaari. Obboleessa koo dhagaa jiru, obboleetti koo dhagaa jirtu, harmee koo dhagaa jirtu. Dhiyoorra kan jiran, fagoorra kan jiran, Gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqayyo Gooftaa si dhageenyee daandii kee irra akka deddeebinu nu gargaari. Ayyaana nu baay'isi, nagaa nu baay'isi. Hafuurri kee nuuf haa baay'atu. Eeyyee nu hin gatin. Karaa kee irra akka deemnu nu hubachiisi, daandii kee irra akka deemnu nu hubachiisi, karaa kee nu barsiisi. Ayyaana keessa dhugaatiin nutti kottu Gooftaa. Karaa kee irra akka deddeebinu ayyaana nu baay'isi, nagaa nu baay'isi. Nu warra karaa kee dagate, nu warra dhaloota daandii kee irraa kaade, gara karaa keetti nu deeffadhu. Gara dubbii sagalee keetti nu deeffadhu. Dhaloota gara keetti deemu nu godhi. Biyya keenya laal, lafa keenya laal, xinnaa guddaa keenya laal. Istilaanneerra nu gargaari. Galanni ulfinni siif haa ta'u. Waan nu kadhatamteef ulfaadhu maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Paartii biraatiin nama walitti deemnutti Waaqayyo ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Eebbifamaa, kabajamaa, ulfaadhaa, shaaloo.